Har'ammoo beekumsa waliigalaa kan waa'ee bakka hojiitti gosoota amala hojjettootaa kan jedhu haa ilaallu. Noormaalii mana hojii tokko keessa hojjetaan amala hedduu qaba, amala garaagaraa hedduu. Mee isaan kanas bakka 10tti qoodnee haa ilaallu. Kan jalqabaa zaanaaliist jedhamu. Namoonni akkasii tasgabbaa'oo fi haalaa fi sagantaa dhaabbataa ta'e keessa hojjechuu fedhu. Sagantaa dhaabbataa sana wanta isaan jalaa jeequun fedhan. Akka sagantaan jijjiirame isaan hin jeeqneef dursanii jijjiirama sana isaan mariisuu barbaachisa. Isaan yoom akka seenan, yoom akka ba'an, yoom akka maal godhan sagantaadhaan socho'u yeroo hundaa waan ta'eef sagantaan ala wanta emerjensii wanta sagantaa jijjiirame tokko yoo dhaga'an hin aaru dafaniis of hin qopheessani jijjiirama tokkoof. Warra akkasii garuu tasgabbaa'oodha. Haalaaf sagantaa dhaabbataa ta'een hojii isaaniis heerumaan ni hojjetu. Kan lammaffaa Zeekilaayimbir jedhamu. Warri kun immoo mana hojii keessa bakka olaanaa jedhamutti ol guddachuuf yookaan faayidaa dabalataa argachuuf yeroo hundaa kan yaadaa oolanidha. Kan argachuuf hojii idilee isaaniin ala dalagaa fi ergaa adda addaa gaggeessaa irraa fudhachaa oolu, isa gammachiisanii, isa biratti fudhatama argatanii sadarkaa bakka hojii guddinaa yookaan faayidaa addaa argachuuf yeroo hundaa warra carraaqaa oolanidha. Sadaffaan zeeluushinist jedhamu. Zeeluushinist warra jedhaman kun immoo dalagaa mana hojii sana keessatti dalagame hundaaf kan adda durummaan raawwate isaan akka ta'e of mul'isu. Waanti ta'e dalagamnaan isaan yeroo dhumaa dhaqanii achitti argamu. Isaan miti kan dalage garuu yeruma dhumaa bakka sanatti argamanii akka waan ofii isaanii dalaganii akka gahee guddaa keessatti taphatanii of fakkeessu. Hojii namni ta'e dadhabee xumure tokko dhufanii dhuma irratti abbaatti ta'u. Nuti dalage jedhanii of mul'isu. Kanneen akkasii xiinsammuu namoota oduun baay'isne kan hojii hojjetan isaan akkasii miidhuu danda'a waan ta'eef namoonni akkasii mana hojii keessatti gaggeessan manichaa adda baasee hin beekne taanaan miidhaa xiinsammuu irra geessuu danda'a warra hojjetan. Warra arfaffaan immoo the individualist jedhamu. Kanneen akkasii kophaa isaaniitti akka gaheen itti kenname karaa kamuu haala isaanii mijatuun raawwatanii akka fidan kan barbaadanidha, kan jaallatanidha. Hojiin sun kan waliin yoo ta'e iyyuu isaaniif ga'een isaanii qofaatti akka kennamuuf haala isaaniif mijatuun akka hojjetan fedhu. Kanneen akkasii hanga carraan akkasii yoo isaaniif kenname halkanis haa ta'u sanbata dalaganii fidu hojii sana. Garuu ofuma isaanii hojjetanii akka isaaniif mijatutti raawwatanii fiduu barbaadu. Haa ta'u malee namoonni akkasii garuu nama waa'ee sa'aatii itti kaasuun barbaadan. Isaa akkasitti hojii galii, isaa akkasitti hojiitti bahii, akkas godhii nama isaan jedhu barbaadan. Hojii mataa lakkaa itti kenni. Isaan halkanis sanbatas haala mataa isaaniitiin haala ofii barbaadan hojjetanii garuu hojii sana raawwatanii ni fidu. Warri shanaffaan the motivator jedhamu. Isaan kun kaka'umsa qabu, kaka'umsa guddaa qabu. Ofii isaanirra darbanillee namoota isaan bira jiran jajjabeessuu akkasumas jajjabeessuu qofa sun ta'e rakkoon isaanii sirreessuu yaaluudha. Waanuma hojjettu kan dhufanii sirreessuu yaalu akka itti gaafatamaa akka gaggeessaatti of ilaalu. Haa ta'u malee gaggeessaa yookaan itti gaafatamaa miti. Warri ja'affaan the people pleasure jedhamu. Kanneen kun ammoo fedhii isaanii nama hunda biratti jaallatamuu fi jaalala nama hundaa qabaachuudha. Kan isaan yaadaa oolan akka namni hundi isaan jaallatu, jaalala nama hundaa qabaachuudha. Nama hunda gargaaruu fi gammachiisuu yaadu. Even osoo ga'ee hojii isaanii hin xumuriin nama biraa gargaaraa oolu. Bakka itti noo jechuu qabanitti illee noo jechuun nama biraa gaddisiisuun fedhan. Hojii tokko keessa immoo bakka itti okee jettee bakka itti noo jettus qabaachuu qabda. Isaan kun egaa kastamariin hojjetaan isaan bira jirus namni kamuu akka gadduun barbaadanii waan hundumaa okee jedhanii nama sanaaf ajajamaa oolu hojii isaanii illee dhiisanii naanna'aa oolu jechuudha. Inni torbaffaan the perfectionist jedhamu. Kanneen kun ammoo waan hunda dogoggora xiqqoo qabaachuu hin qaban jedhan. Wanti hojjetamu hundumtuu dogoggora qabaachuu hin qabu jedhu. Waan hunda qulqullaa'ee sirraa'ee raawwachuu qaba jedhu. Waanuma xiqqoo tokkoof irra deddeebi'anii hojjechaa oolu. Dogoggoruma xinnoo tokko arginaan irra deddeebi'anii hojjechaa oolu. Kanaafis yeroo dheeraa isaaniitti fudhata. Waanuma harka isaanii jiruun ariitiin rakkoo wayii furuu hin danda'an. Akkaataa qajeelfamaatti kan jedhu afaan isaanii irraan bahu yaada isaanii keessas hin bahu. Akkuma akkaataa qajeelfamaatti sirraa'ee deemuu qabatanii yaadu. Malee ariitiin rakkoo ta'e itti yaadanii karaa mataa isaanii tooftaa gabaabaa barbaadanii hin furan. Warri saddeettaffaan the performance jedhamu. Warri kun ammoo yaadi nama hundaa mana hojii sana jiru akka isaan irra ta'u fedhu. Bakka center of attention ta'uu barbaadu. Baay'ee haasa'uu, baay'ee odeessuu, waan dalagan tokko agarsiifataa oolu. Dhimma hojiin alatti haasaa fi qoosaa yaada namaa gara isaaniitti hawwatu haasaa baay'isu.
Isaan mana sana keessa jiraannaan sagalee isaanii ol kaasanii odeessuu kanan godhee sanan godhee akkas ta'ee qoosuu jaallatu. Center of attention ta'uu barbaadu jechuudha mana hojii keessatti. Warri salgaffaan zedeffiyaan jedhamu. Warri kun immoo waanuma namni isaan hin jedhu fudhatani. Duubdeebii, ajaja, gorsaa fi yaada haaraa kamiyyuu ilma mormoroo hundaa faallaa deemu jechuudha. Warri kurnaffaa immoo the upward worker jedhamu. Kanneen akkasii namoota bakka isaanii ol jiran, namoota isaanii ol jiran sadarkaa isaan jiranii ol jiranii in kabaju, isaan gammachiisuuf carraaquu, in ajajamuu fi in ergamuu fi kanneen isaanii gad jiran immoo itti dheekkamuu, gorsuu fi jajjabeessuu akkasumas akka boosiitti akti gochuu barbaadu. So nama lamadha isaan kun jechuudha. Warra isaanii oliif baay'ee kabajuu, asiifichi ergamuu, gad of qabu, nama isaanii gadii biratti immoo ol of qabu, itti dheekkamuu, hin gorsuu, sirreessuu fayyadu. Warri kun egaa gosoota amala namoota mana hojii tokko keessa jiranidha. Isaan kana akka amala isaaniitti adda baasanii gaggeessuu barbaachisaa. Turtii gaarii.